Jirra jirtu ilmaan Oromoo idil addunyaarra jirtan akkam jirtan baga walgarree irra ergaa xiqqoota kan dabarfachuu dhufe waa'ee asxaa mallattoo faajjii Oromoo, mallattoo tokkummaa Oromoo, mallattoo jireenya Oromoo katee waa'ee Odaa irraa hin dubbachuu dhufe. Odaan mallattoo Oromooti. Kaabaa kibbatti, bahaadhiyaatti, iddugalatti hundatti Oromoon bakka hundarraa mallattoo isaa godhee ka tokkummaadhaan ittiin if waamaa jirutu mallattoo tokkummaa Oromooti Odaan. Odaa wajjin Oromoon hariiroo yeroo dheeraa qaba. Bara 5,000 ol qaba. Fakkeenyaaf gaafa gadaansaa ka jalqabaa gartee gadaa xayaa bara 1249 dhaloota Kiristoos dura dhaloota Iisaa dura bara 1249 gaafa gadaa kana jalqabu gadaa xayaatiin jalqabe. Gadaa xayaa kun waggaa 8 ka deemu achi dura immoo gadaa waggaa 5 deemullee ni jira. Gadaa akka bitee dhoqqee fa'a gadaa hedduutu ture jechuudha. So Oromoon jireenya isaa achirraa jalqabee haga ammaa deemaa jiru kana hunda keessatti mallattoo isaa Odaa godhatee deemu jira. Har'a biiroon barnoota Oromiyaa Odaan haala jireenya ammaan tana biyyattiin irra jirtu hin calaqqisu jedhanii faajjii biiroo barnootaa gubbaarraa Odaa kaasuu jechuun Oromummaa balleessuudhaaf tarkaanfii jalqabaatii jeetii yaadaan. Yaada kana ammaas ilaalcha siyaasaatiin hin ilaalina. Oromoon aangoorra jiru, Oromoon mana hidhaa jiru, Oromoon daggalaa qabsaa'aa jiru, Oromoon baqatee biyya alaa jiru, nu hundaa'u kana bakka nu bu'u Odaan. Qawluun tokkoomsu Oromummaadha. Waan Oromummaa waan waliin qabnu waliin tiiffachuu qabnu. Dantaa biraatiif wal dhabuun akkuma jirutti ta'e jechuudha. Garuu waan wal nu tokkoomsu irratti tokko ta'uu qabna. Waan Oromummaa irratti tokko ta'uu qabna jeetiin amana. Saniifin irra waa'ee Odaa irraa dubbachuu dhufe. Odaan asxaa Oromoo waan ta'eef biiroo barnoota Oromiyaa faajjii isaanii gubbaas taa'uu qaba. Kitaabban waajjira Oromiyaatiin barattootaaf bahu hundarratti jiraachuu qaba. Waan Oromiyaa keessatti hojjetamu hundarra Odaan jiraachuu qaba. Odaa Oromoo waan filateef qaba muka biraarra. Qabxii 5 akka fakkeenya isinii kaasuu hin danda'a. Fakkeenyaaf Odaan bonaa fi ganna jiidhaadhaa jaa Oromoon. Haala kanaafi Oromoon caayaa san jalatti yeroo hunda heeraa seera tumachuuf yaa'ii taa'uuf yeroo hunda Odaan qophiidha jechuudha. Bonaa fi ganna jiidhaa waan ta'eef gaaddisa qabaa jechuudha. Gaaddisa isaan jalatti taa'ee heera tumata. Oromoon heera tumata. Heera lallabata. Sii galtee. Mallattoo takkaa jechuudha. Talammadaa Odaa gubbaa bineensi nama miidhu hin yaabbatu jedha Oromoon. Odaa. Bineensi nama miidhu kan namni sodaatu muka Odaan koruu jechuudha. Kana jechuun maali? Hoggansi ilma namaa miidhu Oromoo biratti mul'atu. Oromoon hoggansa nama miidhu hin qabaatu. Gadaa keessa hoggansi nama miidhu hin dhufu jechuudha bakka buusuuf. Kanaaf fakkeenya ilaaltan Oromoon ummanni sabaa sablammoonni biyyattii Itoophiyaa san hundi Oromiyaa keessa dhufaniiti nu waliin qananiidhaan jiraatan. Garuu Oromoon naannoo isaanii deemee hin jiraatu nagayaan ni miidhama jecha. Kuni gara bal'ummaa gartee waan mallattoo Odaa kanaa wajjin wal fudhatu jechuudha. Gara bal'ummaan Odaa kun Oromoon akkatti garaa bal'achuun, hammachuun, hawwachuun Oromoo kuni Odaa kanaa wajjin wal fakkeessa jechuudha. Wanni nama miidhu Odaa gubbaan jiru Oromiyaa hundaafuu jireenyaaf mijjuu ta'uusii mallattoodha. Sadaffaan Odaa jalaan mukkeen xixiqqaan biqilan hiddi Odaa bishaan irraa xuuxee hin ajjeesu muka isa jala miidhu xixiqqaa muka isa jala biqilu xixiqqaa Odaan hiddisaa bishaan irraa miidhee irraa harkisee hin ajjeesu jaan. Odaa jalaan mukni xixiqqaan hundi ni biqila. Kana jechuun maali? Oromiyaa keessa sabaa sablammoonni xixiqqaan hundi ni jiraata nagayaan jechuudha. Oromoon saboota xixiqqoo hin miidhu jechuudha. Odaan yeroo hunda firiin isaanii nyaadhamti muka Odaa. Oromiyaa yeroo hunda quufa jechuudha. Oromoo bira beeltiin jirtu jechuudha mallattoo. Odaa bishaan hidda Odaa kana jala bishaanii jira yeroo hunda bakka Odaan jiru jechuun Oromiyaan lafa gabbattuu ta'uu mul'isuuf. So wantoota hedduu jira Oromoon fankishin godhee ittiin hiikkatu Odaa kana. Odaan mallattoo Oromootii tanaaf jenna. So wantoonni Oromiyaa irratti hojjetamu hundi Odaadhaan wal qabachuu qaba. Odaan mallattoo tokkummaa Oromoo waan ta'eef. Waajjirri barnoota Oromiyaa loogoo isaa gubbaa barruu afaan Amaaraa dabalee jira. Oromiyaa Timirti Biiroo jedha. Jalqaban turre wanni kun. Kuni ka'umsa afaan Amaaraa kutaa takkarraa jalqabarraa haa jalqabamu jedhusaniif tarkaanfii jalqabaa na fakkaata. Loogoo irraa kaata. Faajjirra wanni jiru kaayyoo waajjira sanii waan ibsuuf. Takkaa kaayyoo biiroo sanii waan ibsuuf maqaarraa jalqaba. Maqaa gubbatti afaan Amaaraa san iddoon isaanii san mul'isa.
lammada haala amma jiru kanaa wajjin waliin simatuu jaanii odaa achirraa fuudhuun Itoophiyaa akkam jaaruuf akka deeman wayii akeeka jechuudha. Oromummaa balleessuudhaaf tarkaanfii jalqabaati anaaf. Saniifuu wanni kun kiyya keetii keenya hunda waan ta'eef odaan itti yaadamee bakka duri deebi'uu qaba waan jedhuun sagantaa qabaan ilaalcha kiyyalleen kan. Kabiraa itti gaafatamaan biiroo barnoota Itoophiyaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa gaafa inni mooraa qabsoo Eertiraa ture waan inni dubbatanii yaadatan namu Itoophiyaan ko Oromoo lamaadhaan nu tigilee jammarkutiin jedhamichi kun. Oromoodha Itoophiyaa irraa eega jechuudha. Nama kanaatu biiroo barnootaa irra jira irraan tana. Yeroo kanatti wanni akkanaa ta'uun dhukkuba lafee dugdaati Oromoodhaaf itti yaadamuu qabaa jechuu barbaadeeti. Adeero Oromoon uummata nagaya wal gaafatee hin qufne. Mee Oromoo tana ilaala yeroo walii dhufan hunda akkam nagaya fayyaa mukaa citaan xiqqaa guddaan maatii waatiin nagaya wal gaafatee hin qufu daqiiqaa 30 ol nagaya wal gaafata. Uummata kana maqaa shoror keessaatiin faayamuun ni ulfaataa misila.